Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota EGEREE miidiyaa kun qophii odeeffannoo wayitawaa fi taatee addunyaa yoo ta'u hunda dursuun odeeffannoo wayitawaa fi taatee torbanii har'aaf qabanneen isin beeksisa. Himatamtuun daa'ima deessee ajjeestee hidhaa cimaan adabamte. Waa'ee namicha dhukkuba saala faallaan qabamee maal beektu? Elon Musk qabduu harmaa ashaaraa quba abbaa manaa qofaan banamu kalaqee jira. Namichi tokko mana hidhaa Biraazilii ba'uuf yaalii taasisaa osoo jiruu qabame. Kunneen Oduuegeree har'aaf qabannedha. Oduuegeree waliin turtii gaarii qabaadhaa. An Paawulos Taaddasaati. Himatamtuun daa'ima deessee ajjeestee hidhaa cimaan adabamte. Hagayya 25 bara 2017 godina Wallagga Lixaa bulchiinsa magaalaa Gimbii ganda Duwwaa 2 bakka addaa naannoo hoteela Madda Walaabuu jedhamee beekamutti guyyaa gaafa 22 baatii 11 bara 2017 tilmaamaan guyyaa keessaa sa'aatii 7 yommuu ta'utti himatamtuun maqaan ishee Xajjituu Xaasoo Dheeressaa jedhamtu kun guyyaa jedhamee fi bakka jedhame kanatti daa'ima saallisaa dhiira ta'e mana fincaanii keessatti erga deesseen booda ajjeestee boolla kosii keessatti gattee guyyaa 4 booda reeffa boolla sana keessaa fuutee osoo bakka itti jijjiirtuu heeruun hawaasaa irraa dhiyaateen himatamtuun hordofamtee qabamtee waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Gimbii kutaa qorannootti erga dhiyaatteen booda qorataan poolisii fi abbaan alangaa waliin ta'uun galmee qorannoo ishee erga xumuraniin booda waajjira abbaa alangaa godina Wallagga Lixaaf dhiyeessee ture. Himanni mana murtii godina Wallagga Lixaatti dhiyaateen booda dhaddacha gaafa guyyaa 23 baatii 12 bara 2017 hooleen himatamtuun barsiisaaf fakkaattota ishee akeekkachiisa jechuun hidhaa cimaa waggaa 13 adabee jira. Kun Oduuegeree miidiyaati. An Paawulos Taaddasaadha. Elon Musk qabduu harmaa ashaaraa quba abbaa manaa qofaan banamu kalaqee jira. Elon Musk qabduu harmaa ismaartii ta'e kan ashaaraan banamu ismaartii baayoomeetirik biraa kalaquu isaa ifoomsee jira. Kalaqni kun shakkii jaalalleewwan gidduu jiru ni xiqqeessa jechuunis dubbateera. Qabduun kun ashaaraa quba abbaa manaa qofaan kan banamu yoo ta'u uffannaafis haalaan kan mijatedha. Biraan kun yoo isheen sochii addaa taasistee kallattiin abbaa manaatiif heeruu kan kennudha. Meeshaan kun shakkii qofaa hir'isuu qofa osoo hin taane abbaan manaa fayyaa haadha manaa isaa akka hordofuufis ni tumsa. Dha'annaa honnee ho'a qaama ishee fi mallattoo hin baratamne yoo arge atattamaan abbaa manaaf heeruu kan kennudha. Qabduun kun meeshaalee qulqullina qaban irraa waan hojjetamaniif bishaaniin kan hin bannee fi farra baakteeriyaa kan of keessaa qabudha. Akkasumas immoo akkuma qabdoo idilee uffannaaf kan mijatedha. Kalaqa kana akkamiin ilaaltu? Kun Oduuegeree miidiyaati. An Paawulos Taaddasaadha. Ani carra dhabeessa jettee beekta yoo ta'e kunis akka jiru hin dagatini. Namichi isin armaan gaditti argaa jirtan hidhamaa seeraa biyya Biraazil yoo ta'u mana hidhichaa irraa miliquuf jedhee karaa baay'ee dhoksaa fi of eeggannoon guutameen mana hidhaa sana waggaa 5 erga qoteen booda akkuma karoorfatetti waggaa 5 guutuu akka boofaaloo akka daa'imaa daaddisaa keenyan mana hidhichaa uree erga xumureen booda morma isaan seenee gara alaatti ba'uuf carraaqqii guddaa taasisaa ture. Innis mudhii isaa ol seensifachuun morma isaa yoo baafatu waan iji isaa argaa jiru amanuu dadhabee. Ifaajiin isaa waggaa 5 bishaan jalaa dhuguu hubatee. Sababiin isaa kutaan inni ittiin qotee gara alaatti ba'uuf yaadee kutaa eegdota mana sirreessaa sanaa ture. Wayita kanaa poolisoonni achi jiranis isaa arguun itti kolfaa gara mana hidhaa inni tureetti isa deebisanii. Namicha carra dhabeessas jedhamee beekamee jira. Kun Oduuegeree miidiyaati. An Paawulos Taaddasaadha. Namicha waggaa 57 dubartoota wajjin walqunnamtii saalaa taasisuu sodaatee boolla keessa jiraatu kana beektu. Namichi kun maqaan isaa Kaaliyaa jedhamuun beekama. Lammii Ruwaandaa yoo ta'u umurii isaa waggaa 16 eegalee dubartoota wajjin walqunnamtii saalaa gochuu waan sodaateef boolla qotatee akka keessa jiraatutu himama. Namichi kun sodaa humnaa olii qabaachuu irraa kan ka'e dubartoota irraa of fageessee jiraachaa jira. Yeroo ammaa umurii isaa waggaa 73 yoo ta'u waggaa 57 dubartoota osoo hin argin jira. Kaaliyaan dubartoota wajjin fuulaaf fuulaan wal argee haasa'u nama saalfatuu fi nama amala addaa qabu jechuun miidiyaan adda addaa gabaasee jira. Amma umurii dullumaa keessa yoo ta'u nama dhiirummaa isaa hin tuqamne jedhameera. Dubartoota irraa fagaatee dhokatee jiraachuu isaa kan dubbatu namichi kun nyaataa fi uffata kan dhiyeessuuf garuu dubartoota dabalatee hawaasa naannichaa ta'utu himama. Namichi kun dhukkubsatee mana yaalaa dhaqee kan hin beekne yoo ta'u
nyaataa fi wantoota barbaachisaa dubartoonni geessaniif akka isaan bakka sanaa deeman erga mirkaneeffatee booddee boolla keessa jiraatu keessaa ba'ee fudhata jedhama. Dubartiin gandicha keessa jiraattu tokko akka jettetti namichi kun dubartiin kamillee akka isa argitu hin fedhu jetti. Nyaataa fi uffata nuyi fageenya irra keenyee fi deemnu fudhatee ittiin jiraata. Ogeessonni fayyaa akka jedhanitti namichi kun dhukkuba saala faallaa sodaachuutiin qabamee jira jedhu. Kun Oduuegeree miidiyaati. Phaawulos Taaddasaadha. Egaan kabajamtoota hordoftoota Egeree miidiyaa taateen torbanii fi odeeffannoowwan wayitawaa irraaf qabanne kana fakkaataa hanga torban nufuutti nagaan nuuf turaa. YouTube keenya Egeree miidiyaa subscribe gochuu hin dagatinaa.